Kottaa gara waaqayyootti hin deebina. Hosee boqonnaa ja'a lakkoofsa tokko. Oduu gammachiisaa uummata magaalaa Gimbiif naannoo isheetti argamtan hundaaf waldaan warra wangeela sagalee jiraataa magaalaa Gimbii naannoo Gootaraatti argamtu konfiraansii afuuraa guyyaa 3 tura isiniif qopheessitee jirti. Eebba kana akka hirmaattan hundi keessan affeeramtaniittu. Guyyaan isaa caamsaa 16 hanga 18tti ni ta'a. Jimaata sanbata duraa sanbata guddaa sagantaan kun magaalaa Gimbii naannoo Gootaraatti ni gaggeeffama. Tajaajiltoonni sagantaa kanarratti argamanii nu tajaajilan hojjetaa wangeelaa Tankaalliin Tasammaa, faarfataa Darajjee Fayyeeraa yoo ta'an, inni guddaan wangeelli mootummaa Waaqayyoo magaalaa keenya irratti ni lallabama. Faarfannaadhaan Waaqayyoo magaalaa keenya irratti ni kabajama. Isinis dhuftanii hirmaattuu eebba kana akka taatan jaalala Waaqayyootiin affeeramtanii jirtu. Waldaa warra wangeela sagalee jiraataa magaalaa Gimbii kottaa gara Waaqayyootti hin deebina. Hosee boqonnaa ja'a lakkoofsa tokko.